Fuguun jechi fuguu jiruun addunyaa jechuudha. Shama harka fuunee akkam jirtu jechaa hordoftootaa fi jaalatamtoota qophii murtee sha'u. Har'aan tana ana guraa jirra. Ganda birbirsaa kanatti maaltu argama? Maaltu jira? Seenaa tamtu ganda birbirsaa isin fidee jechuun keessa hin oolu. Mooraan fuguk jira. Mooraan fuguk maali? Alii bishira jiran nan jaame kan hin dalagaana biraa argaa jirtu ta'uutaa fi qorataa seenaa fi aadaa. Waa'ee mooraa fuguk uummanni Oromoo duratti yeroo duraanii cifattoota lafa bishaan jiran qubatanii taslimoo iddoo ol kaatuu fi bakki sun horaa qabdi turte godaa jira holqa Shee Ibraahim kan jedhamu holqa bal'aa kutaa keessaa qabu toora sanitti argamu jechuudha. Bakka sanii yoo teessee iddoo hundaas ni garta jechuudha. Iddoo sanitti teessuma godhatanii 12 alaatii fi humbannaa achitti jaarmaya qaban jechuudha. Mooraa fi bukkana abbaan mooraalaa haadha bareentoo jedhanii mooraan fuguun jechi fuguu jiruun addunyaa jechuudha. Yoo ilaalle qorqortii seenaa ilaalle iddoon kun addunyaa wajji kan wal qabatu. Iddoon kun iddoo seenaa guddaa qabu taa'ee jechuudha. Mooraa fuguu yookaan dhallicha bakar waareetti jedhamti. Iddoon kun Mambultii 12 alaati. Birmajii wayitii sanii kan addeellee maadheffatee jiru wadaay borrootoo achitti wadaay borrootootii fi wadaay kormoosoo faan addeellee tattaa'anii achitti teessuma taa'an. Asitti immoo Mambultiin 12 ala 12 fi humbannaa asitti gattaan jechuudha. Mambultii jechuun iddoo heerri itti fooyya'u. Heerota da'iifa Oromoon heeraan wal bulchaa turte. Achirratti heerota da'iifa uummata fayyadnes illee ni fooyyeessu jechuudha. Waggaa keessaa marra takka iddoo sanitti argaman. Bahar Waareedhaa abbaa waraanaa isa dhumaa beekamaa qondaaltotaatu bakka san ta'a. Mooraafuu yookaan dhaddacha Bahar Waareetiin moggaafamee beekama hagaa irraatti jechuudha. Oromoon heera buna qalaa akka ijootti itti fayyadamti. Maaliif jennaan heera buna qalaa keessatti bunni mooraa 3 qaba. Booroo, hagaa fi dirree jaamee qaba. Isa kana ayyaantuu jennaan namoonni rabbiin kennaa kenneef isa kana osootuma inni dhadhaa wajji falagduu harka kaaya. Hin gubatu. Akka garagalcha. Inni kun yoo gartee booroo sanitti kuufamni isaa hedduu taate barana karaa baddaatiin kuufaa jira jaama. Yoo hagaan hedduu tanatti maasii kuufame badda daree irratti kuufni jira. Akkasumatti dirree irrattis. Inni bira ammas wanni isaan sanirraa raaga fudhatanii bara dhufuuf karoorrachuudhaaf asirraa raaga fudhatan jechuudha. Inni kun ammas yoo raasaa ta'an akka hiriira galee bahee biyya keessatti biyyaaf gaaga'ama lola hongee wantoota kanaa jira jedhee dhahaa wajji walirratti guyyaa godhamu jira. Itti tilmaamanii karoora tumatan yoo beelti jiraatte akka qophaa'an waan qaban akka qusatan godhama. Yoo lolli jiraate if duumeessanii akka yaada gubbaarraa itti kennamu wal dhageeffatan jechuuf ta'a jechuudha. Guyyaa 3 achitti godhama. Xumura irratti heerota da'iifa keessaa baasanii fi kan haala itti dabalame kana saayilanii sabbataan ijoollee dardara xiqqaa guddaa osoo hin jenne gaara mul'ataa bahu jechuudha. Onkololeessa guyyaa 17. Achirratti seerota jiru maaliif jennaan bakka sun bakka heeraa fi seerri itti hojjetamu kana achirra baay'ee jechuudha. Inni mirkaneessanii maaliif gubbaan lafti ol kaatuun gaarri barbaachise iddoo seerrii iddoo araddaa jira uummanni Oromoo itti mirkaneeffatu waraanni lakuun dhooqa. Iddoo qulqulluu dhiigni ittiin gadi naqamin iddoo namni sagaggalummaa ittiin dalagin
wantoota kanaa kana ulaagaa qaba. Kanaaf jecha filatamaa jechuudha iddoon ol kaatu sun. Daldaliinis shaggooyyee taphatee manguddoon qamaatee guyyaa san irratti guyyaa san qorichi fuudhame akka aadaatti qoricha waan jaamuuf qorichoota adda addaatis guutatanii mirkaneeffatanii taphatanii gammadanii daawwatanii galata irreecha tulluu godhanii galan jechuudha. Iddoo kana fakkeenyaaf mooraan sun gamachaa nu jiraatte gamana bakara waalee ta'aa ture gara lola calanqoo yaa'anillee funyaan haaraa kanatti boolla qotanii namoota waraana sanirra dhaqe kadhaaf beekuudhaaf namni karaa waraana sanii deemu dhagaa hunquftu darbaa deemaa dhagaa santu lakkaawama jechuudha. Nama dhufee fi nama hin dhufin wantoota akkasii itti gargaaramaa akka turanii fi iddoon mooraa kun ganda yookaan araddaa birbirsaa aanaa guraa keessatti araddaa birbirsaatti argamti. Karra shan qaba. Karra conqol, karra bulii, karra godaanaa, karra qoraa, karra dabbaal qaba. Raasaan isaa gadhuuqu. Ammas bittuuta ta'an qaba. Inni kun horaatutti ture. Hora sana irratti obboleeyyan lama walajjeesuudhaan hora sana rabbiin ni tufee. Wanni kun osoo gadi fageenyaan qoratamee toorri kun aadan bareentu namni bisuun eenyu. Wanti jiru kun waan if keessaa waa qabu. Dhaabban mooraa aadan bareentu guyyaan argamummaan namaatu bakka kana ta'uu ni mala. Waan jiruun ni shakka. Qorannaa gadi fageenyaan geessuuf haalota adda addaa nama dhiba'an kana mataa kiyyarraa ka'eetiin seenaan Oromoo qabamuu qabu waan jedhu maallaqa kiyya baasee wantoota kana hordofee qoraddeetti waa'ee bakara waa'eettis akkasumatti deeggarsa tokkoon alatti maaliif ilmaan dhufuuf dabarsuun qabaa jeetiin itti rakkadhee